Harkafuune daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Miidiyaa akkam jirtan. Nagaan keenya kan jaalalaa onneerraa madde bakkuma jirtanitti isinaa gahu jenna daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Miidiyaadha. Qophii keenya ammaaf qabanne kan isinitti himu ana Muhaa Oromooti. Hagaduma sagantaattiin waliin turaan afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya like share gochuus hin dagatinaadha. Waraanni bilisummaa Oromoo woboon aanaa Anfilloo guututti to'achuudhaan humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad achi keessaa barbadeessee akka baasee fi dhibbootaan kan lakkaa'amanis booji'ee jiraachuun himamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo woboon lola humnoota mootummaa waliin gaggeessaa ture magaalaa guddittii godina Qeellam Wallaggaa kan taate magaalaa Dambidolloo fi Gaambeel gidduutti kan argamtu aanaa Anfilloo guutumatti harkatti galfachuudhaan humnoota mootummaa achi keessaa baasee magaalatti dhuunfachuudhaan hidhamtoota siyaasaa badii tokko malee mootummaan Abiyyi Ahmad hidhatti guuree tures dhibboota hedduutti kan lakkaa'aman bilisa baasee jira waraanni bilisummaa Oromoo woboon. Yeroo ammaan tana ammoo bulchiinsa siviilistee kan nageenyaa aanaa Anfilloo guutummaadhaan harka waraana bilisummaa Oromoo woboo jiraachuudhaa fi uummanninis ammoo gammachuu guddoodhaan bahee waraana bilisummaa Oromoo woboo simachuutu dhagahamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo woboon magaalatti erga dhuunfatee guyyaa lamaaf kan deemu ammoo mootummaan Abiyyi Ahmad woboodhaan aanaa Anfilloo keessaa baasa jechuudhaan humna guddoos gara Gaambeeliin bobbaasee akka jiruu fi akkasuma ammoo dirooniidhaan haleellaa raawwachuudhaafis jaalaa akka ture kan himame waraanni bilisummaa Oromoo woboon humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad Gaambeel buufatanii turanii fi akkasuma ammoo osoo isaa waraana bilisummaa Oromoo woboo Anfilloo keessaa baafna jechuudhaan Gaambeel irraa aanaa Anfillootti imalaa jiranii waraanni bilisummaa Oromoo woboon tarkaanfii jabduu gubbatti fudhateen waraana mootummaa Abiyyi Ahmad wal makootaan konkolaataa 9 ibiddatti qabsiisuudhaan humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad wajjin barbadeessee jiraachuun beekamee jira. Lolli guddaan waraana bilisummaa Oromoo woboodhaa fi humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad gidduutti gaggeeffamaa jiru jabaatee kan itti fufee ijoolleen Oromoo ammas guutuu Oromiyaa keessatti injifannoo gurguddoos argachaa jiraachuu beeksisanii jiru. Woboon jiddu galeessaa fi akkasuma lixa Oromiyaa dabalatee kibba Oromiyaattis waraana Abiyyi Ahmad akka baala mukaatti harcaasaa jiraachuu kan beeksise imalli waraanni bilisummaa Oromoo woboon gaggeessaa jirus amma bilisummaa Oromootti kan jedhan ajajoonni waraana bilisummaa Oromoodha. Humnoonni isaanii golee Oromiyaa mara keessatti humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad qulqulleessaa jiraachuu kan beeksisan opereeshinii isa xumuraa waraana bilisummaa Oromoo barbadeessuu fi daaraa botoro gochuu jechuudhaan mootummaan Abiyyi Ahmad labses waraanni bilisummaa Oromoo woboon faallaa isaanii humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad daaraa botoro gochaa jiraachuu kan beeksise ammoo bakkoota hedduus to'annoo jala galfachuudhaan hidhannoowwan gurguddoos humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad irraa gonfatee akka jiru waraanni bilisummaa Oromoo woboon beeksisee jira. Woboon lola guddaa kibba Oromiyaa fi akkasuma jiddu galeessa dabalatee gama kaanii lixa Oromiyaa fi baattis gaggeessaa jiruun humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad akka baala mukaatti harcaasu cinattis ammoo iddoowwan lolaa murteessoo qabachaa akka jiruu fi gama kaaniin magaalota hedduus marsee akka jiru kan beeksise waraanni bilisummaa Oromoo woboon humnoonni mootummaa Abiyyi Ahmad Oromiyaa keessa galan guutumatti marfamanii akka jiranii fi marfata waraana bilisummaa Oromoo jala jiraachuu isaanii ammoo mootummaan Abiyyi Ahmad waan tokkollee kan hin beekne ta'uu ajajoonni woboodhaa kan beeksisan lola guddaas labsuuf akka deemanii fi guutumatti humnoota finxaaleeyyii Amaaraa fi akkasuma gama kaaniin ammoo naannoo Affaar raayyaa ittisa biyyattii wajjin ta'uudhaan Oromiyaa keessa galanii turan waraanni bilisummaa Oromoo woboon guutumatti qulqulleessee baasuudhaafis lola guddaa labsuudhaafis akka jiru beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo woboon deemsisaa kan dhaabbatu hamma bilisummaatti akka ta'es beeksisee jira. Waggaan 136ffaan calii calanqoo dhalattoota Oromoo biratti yaadatamuu irratti argama. Lolli calii calanqoo bara 1887 sochii sirni Minilik baha Oromiyaa qe'ee Oromootaa afran qalloo humnaan cabsuudhaan
ummaticha gabroonfachuudhaaf taasisaa turee fi fincila gabrummaa ummatichi qeeqoo ammoo hiweerarsiisu jechuudhaan taasisaa ture bu'uura godhachuudhaan kan gaggeeffame ta'uu seenaan ni mul'isa. Lolli calii calanqoo dirreewwan lolaa sirni Minilik ummata Oromoo irratti duguggaa sanyii fi gochoota suukanneessaa garagaraa itti raawwate keessaa tokko wayitiitu ammoo seenaa kana haaluudhaafis yaalamaa ture hagaarraan tanaatti ilmaan Minilikiini. Sirni Minilik impaayera Itoophiyaa jedhamtu humnaan ijaaruudhaaf sochii taasisaa tureen ummattoota Oromoo fi ummattoota kibba Itoophiyaa hedduu biratti hammeenyummaa isaatiin yaadatamaa jira. Keessumattuu ummattoota akka Oromoo fi Walaayitaadha isaan karoora gabrummaa sirnichi tarkaanfachiisaa ture simachuu didanii fi ofirraa fincilaa turan irratti yakka duguggaa sanyii fi gochoota suukanneessoo garagaraa raawwachuudhaan kan beekamu sirni Minilik gochoota jaarraa tokkoon dura sabaaf sablammoota biyyattii hedduu irratti raawwateen har'aan tana seenaa sahamtuudhaan yaadatamaa jira. Godaanniinsa seenaa sirna Minilik har'aan tanas itti yaadatamu keessaa calii calanqoo isa tokko lola sirna Minilik baha Oromiyaa qe'ee Oromoota afran qal'oo weeraruudhaaf bara 1887 gaggeesseen godaannisni seenaa indagatamne galmaa'ee jira ummata Oromoo biratti. Keessumaa lola bara 1887 waggaa 136 har'aa calanqootti gaggeeffamee fi guyyaa walakkaaf ture seenaan ragaa boorratti ammoo ilmaan Oromoodha karoora gabrummaa sirna Minilik ittiin ammoo adeemaa ture ofirraa qolachuudhaaf gootummaadhaan hiriiran kumaatamni waloodhaan bilisummaa isaanii falmachaa wareegamanii jiru. Dhalattoota Oromoo gabrummaa didaa gootummaan falmachaa dirree calanqoo irratti ammoo wareegamaniin alattis ummata Hararii gabrummaa kana waloon qolachuudhaaf falmataa turan irratti hedduun dhumaatiidhaaf ammoo saaxilamuu seenaatu ragaa baha. Weerara sirni Minilik gama baha Oromiyaatiin gaggeessaa ture qolachuudhaaf lola gurguddaa gaggeeffaman keessaa tokko ta'uudhaan ammoo kan yaadatamu lolli calanqoo waggoota 136 lakkoofsisuudhaan haga har'aan tanaattu ammoo godaannisa dhiise darbeen yaadatamaa jira. Oromoota ilmaan afran qalloo lolanii lolchiisan birmadummaa isaanii fi gootummaadhaan ammoo falmatan kan akka Bakar Waaree dhalootaan faarfama gootummaa dirree calanqoo irratti mul'iseen ammoo wayitti yaadataman. Gochi duguggaa sanyii sirni Minilik ummaticha humnaan cabsuudhaaf ammoo raawwatee fi dararaa sirnicha jalatti ummata mudatee ture ammoo hammeenyummaa isaatii yaadatamaa jira. Sirni Minilik kan darbe sirni Minilik sochii ummata Oromoo humnaan gabroomsuudhaaf ammoo taasisee tureen duguggaa sanyii calanqoo harkaa fi harma muraa aanolee dabalatee yakkoota suukanneessoo ija seenaa dura ammoo dhokachuudhaaf hin dandeenye ummaticha irratti raawwachuudhaan ammoo kan beekamu ta'us gama birootiin ammoo yakkoota sirnichi raawwatee darbeen dhaadachuudhaaf dabaluuf ammoo sochiin taasifamu har'aan tanas qormaata ijoo waliin jireenya ummattoota biyyattii tahee jira. Gochi hamaan sirni Minilik ummata Oromoo gubbatti raawwachuudhaan darbe seenaa hamtuudhaan ittiin yaadatamaa jiru kun har'aan tanas ilmaan isaatiin keessattuu jiddu galeessa Oromiyaa dabalatee haga lixa Oromiyaattis raawwatamaa jira. Ummata Oromoo cabsee of jalatti bulchuudhaaf jecha sirni Minilik duguggaa sanyii ummata Oromoo gubbatti raawwatee kan darbe seenaan inni itti yaadatamu luka muraa inni turee fi akkasuma harma muraa fi harka muraa aanolee dabalatee dhiheenya kana ammoo ilmaan isaatis gocha inni raawwachaa ture itti fufsiisuudhaaf fi akkasuma dhaadannoo garagaraa dhageessisaa turan hojiitti hiikuudhaaf jecha jiddu galeessa Oromiyaa dabalatee akkasuma lixa Oromiyaattis raawwachuudhaan morma ilmaan Oromoodhaa muranii Gondarittis galchanii ittiin dhaadachaa turanii jiru. Har'aan tana ammoo waggaan 136 calii calanqootti kan sirni Minilik ummata Oromoo gubbatti raawwatee darbes yaadatamu itti fufee jira. Guutuu biyyattii keessatti saba Oromootii fi akkasuma saboota biroo gocha hamaa mootiin Minilik ummata gubbatti raawwatee darbeen kanneen madaa qaban har'aan tanas madaan isaanii otoo hin qoorin ilmaan isaatiin ammallee gocha hamaan biyyattii keessatti gaggeeffamaa jira. Basi
तो तमा या ikot aja guys. Baik yes. Acha ya ba. Akan